wanni singoota golidi kunne wal jaalatu homa wayin sidhamatan allati nagori amsaki asbari samira badari bumule wedo wala walo jireni wedida allatin diredawa fumale la vignati najiti maga ati enyu nanjade ani anu manjaden ani anu Enrique midani jallike shadi Waatiin maatiin alaamanni hundumtuu nagaa harka fuunee hordoftoota burqaa entertainment nageenyi qobaadhaa ammas shaashambaa jedhee bakkuma jirtanitti isin haa ga'uuchaarra egaa viidiyoowwan har'a qabadheen isiniif dhiyaadhe immoo gaa Andu'aalem Gosaa Dubaayitti gaa konsertii dhiyeessaniin haala gaariin milkaa'anii kan jiranii fi akkasumas immoo Dr. Artist Ali Birraa fayyummaan isaanii haala gaarii irra jiru egaa isaanis viidiyoo isaanii as keessatti qabadheen isiniif dhiyaadhe viidiyoon amma laaltan kun gaa qabiyyeewwan sagantaa keenya har'aati haga xumura sagantaa keenyaatti akka daawwattan affeeramtaniitu warreen chaanalii kanaaf immoo haaraa taatan subscribe like share gochuun gaa akka jennu jajjabeessitan isiniin jenna ammas bakkuma jirtanitti turtii gaarii isiniif haa ta'u ya surura walu walfana walinuga waldana waloma 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 wan waloma wan gara waloma numoti surratti ya tokkumma so waloma nubasan asirratti immoo akkuma argaa jirtan Andu'aalem Gosaa gaa qeerroo Dubaay faana gaa kanatti samarsaniiti gaa galgala akkuma sagantaan xumurame boodadha egaa kanatti hunduu itti maramaniiti gaa haala tokko gaafachaa jiru viidiyoo kana mee maal akka ta'e gaa walumaan laallaa ammas bakkuma jirtanitti turtii gaarii isiniif haa ta'u jenna. Tosisa qeerroo Dubaay baay'ee galatoomaa wanni singootan hunda keenya keessattuu gammachuu guddaa uume hunda keenya keessattuu uummata Oromoo fagoorraallee nulaalaa jiru kanaaf wanni mul'isaa jiru waan jiruufi tokkummaa keessan hin beeksisaa jechuudha jaalalli keessan hin beeksisaa gootota keenya nagaa du'aa godhuu rabbii kan du'eefillee araaramu illee kana fakkaanna ulfaadhaa galatoomaa isin waan Andu'aalem yeroo tokko Andu'aalem Gosaa kaali amili Andu'aalem jechuun artistii lafaa dhufa nafaa cufa akkasuma lafaa yeroo jabaa akka kenna umriidhaan tokkuma jirra garuu nama lafaa ol dhufaa jirudha sirba isaa dhiyoo kana baasillee ni beektanii sheer godhaa fi jajjabeessaanii bakka jirtan yeroo laayik godhaa sheer godhaa hordofaa jajjabeessaa hamileetti horaa galatooma Andu'aalem hedduu golidi kunne wal jaalatu homa waliin salphatu eebuu jaalala keen qabaanu baddu jaaliye kunne konsi banaa seenii koomana jaarratu otoon si dhungadhee barinee boddu. Wayin sidhamatan allati nagori amsaki asbari samira badari gadam sof badesa cirogu bamari sadamana jei baredu harar nagamu dumbushe gada sinagada gada orgasiranafu suma fadangala dumbushi gada sinna gada abasiranafu suma fadangala anu sita soda kana lubu mulewe do wala walo jirenyi wedida asila bena gamba e manangala budayo sinyaro Rabu elagataka Mikayo siyamo Marawajere gutate bashataka Naralabani Wale furri sanalabani Sanyi wada piyaka walkalabani Atina falamna luku kodabani Naralabani
waada biyyaa kan wal qallaboonni dirree daawaa Fomali la vigna dinajiti alatin dirree daawaa Fomali la vigna dinajiti magaalin biyya kooti Namali indubisi najeti Eskotu wasinjira Biyya baakiyya finfinneen jira Ati eenyu naan jedhe ani anumaan jedheen ani anin ati eenyu sin jedha naan jedhe ani anumaan jedheen beene garuu hin himattu maarre naan jedhe aboo hin jedheen dhiifama ani Ali Birraadhaan jedheen namichi akkan ilaale Ali Birraa mancaa xinnoo san dhiisee guddoo yoo fudhate booddee maalan jedhe okay namanu asabaleo gora maleo jedhu namichi ilaale sagalen radio keessa Ali Birraa dhageenyu